Namni tokko yeroo wal lole inni biraa dhufee yoo keessa gale duula tokko gaafa biyya takka keessatti banamte biyya takka dhayxee biyya sana irratti loluun rakkoo guddaadha. Yeroo ammaa kana miidiyaa addunyaarra deemu kana keessa Hajii Abdii haadha sabboontuu Mustafaa akkasuma miidiyaaleen Yemen keessa jiran sosochiin addaan isaanii duula abdirratti godhaa jiran hajjiratti godhaa jiran duula fokkataadha. Inni kun maal inni yookiin jettan taate duula fokkataa. Namni abdii tuqe namni hajjii tuqe nama Sa'idoo tuqe. Sa'idoon abbaa isaaniiti. Sa'idoon nama yuutubaroota Yemen keessa jiru abbaa ta'ee qabee sochoosee deemeen isa biraa miti isa bira darbee Sa'idoon ummata Oromoo kan sochoosee gara miidiyaatti fide Sa'idoodha. Namoota sadarkaa gurguddurraan gahaa jira. Namoota meeqa kamtu Sa'idoorraa baratanii bakka guddaa gahaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota maatichaa naannoo 24 nagaa walitti deebinee jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbiin nama gadu suuta keessa wanti hunduu dhufte jechuudha. Jarjara hodduun taane. Wanti har'a viidiyoo kana isin qabadhee dhufe yuutuubii kana subscribe like share gochuu dagatina. Wanti har'a isin qabadhee dhufe biyya takka keessatti yeroo lolli ka'e biitti biraa dhayxee gaafa lolatti bante biyyi isii sanarraan akka rakkoo geettu immoo hin dagatin. Kuni maaliin yoo jettan biyyi sun keessatti erga lamaan sun waliin lolanii araara buusu malee lolan dhaqan. Kootu asitti maaliif isin jedhe miidiyaalee yuutubaroonni Yemen keessaa hangafoota isaanii abdiin isaaniif hangafa. Sa'idoon isaaniif hangafa. Hajjiin isaaniif hangafa. Hajjii yaada amala isaa rabbii haalessi malee nama Sa'idoof hojii yuutubara eegale. Nama diraamaa bareedaa hojjechaa ture. Garuu yuutubaroonni Yemen akkamitti yaaddan abdirratti duuluu jechuun Sa'idoo irratti duultan hajjarratti duuluu jechuun abdirratti duultan. Ijoolleen kun wajjin nyaata wajjin dhugan. Har'a immoo waan hin taane waan fokkata abdiin jechuun isin hin qaanoftanii. Gaafa rakkoo gaafa hayaat darbite eenyu isin bira dhaabate ijoollee warra mataa qabu kan akka isinii gadi baatee viidiyoo waraabde hin waraabbanne. Maaliif ree hangafa otoo gurguddaan isaan dura jiruyyuu garuu beekumsa sammuu isaaniiti. Kuni waan fokkataadha. Haadha sabboontuu immoo galatoomii isin jenna. Maaliif hidhulleen hiikulleen galatoomii hundumaafuu. Garuu nama isii ta'ee biyya tokko maaddii tokkorraa wajjin nyaatanii dhuganii nama ofii hiisisuun immoo hanga nama ajjeesu biyya ambaa keessatti beeke. Biyya ambaa keessatti haadha namaa taatee abbaa namaa ta'ee nama hiisisu jechuun du'uudha. Kuni du'aatiidha. Hundaafuu ati hiitee hiikuun kee immoo baay'ee na gammachiise. Guddaa ulfaadhu siin jedhu. Maaliif namni hin dogongora namas si godhuu danda'a. Garuu mucaa abbaa qabduuf mucaa fira qabdu intala immoo karaa dheeraa kophaa isii deemaa dhuftetti abbaa taatee akkasitti bakka bu'uunis kabaja intala saniiti. Kuni nama beekuu irratti jechuudha. Maaliif dubartiin nama wajjin tolte malee kophaan toltu abadan. Kanaaf haati sabboontuu waa hedduu irratti waa sadii jechuudha. Tokko beekaa tokko wallaalas godha waa sadii isii qabate. Haa ta'u hundumaafuu tokkoffaa sadiin isii qabate intala isii biraa maqaa isiitiin baddee lammaffaa isiin hajjiisifte uummata baay'ee naasifte sadaffaa hiikuu irratti immoo baay'ee gammachiifte. Waa kana sadiin goote hedduu takka galatoome. Maaliif garuu immoo hajjii dhuunfii irratti namni hedduun qarjedha. Sababni illee dubartii lama qaba namni kun. Otoo qabanii otoo murtee tokkotti murteessanii oduu bakka tokko dhaanii miidhanii odoo ija tokko balleessanii mana hidhaa keessa jechuun duudha. Gaafa mana hidhaa san keessatti ati ija dibattee harka cabee otoo rakkoon tokkotti ga'e otoo baqatuunas been baate eenyutti gaafatama mataa keetti. Wantoota akkanaa kanarraa wallaahi fageessa fokkataadha. Biyya ambaa keessatti waltumuu wal ajjeesuu wal hidhuun fokkataa ilma Oromoo irratti waan hin taane. Abdiin kan isa goosite akka godhallee godhuun baasa ka jedhe isa wajjin nyaatee dhuge. Akka hajjiin badaa ta'e hin beeka. Akka hajjiin nama gaarii hin taane hin beeka. Garuu immoo oromummaa isaa fi
amma hojii nyaatee dhugutu isa qaba. Kabiraatti itti dhufna. Dhiifama. Ijoollee Yaman keessa jirtan akkamitti namarratti tuultan? Yoo hajjiin balleessa Mustafaa nama fakkeenya Mustafaa nama abdii wajjin hajjii wajjin nyaatee dhugee nama bakka hundatti wajjin argamu nama diraamaa garaagaraa hojjetu nama biraankii garaagaraa hojjetu akkamitti hakimu haati sabboontotii fi abdiin boruu araaraman hajjiin boruu araaraman isin immoo warri jala deemtuun warri isin mootu yoo dhufu akka armaatti isin jettanii ol kaatanii arrabsitan wallah isin irraa fokkata. Isin irraan bareedu keessattuu ijoollee Yaman irraan bareedu. Ijoollee Yaman nama hunda jaalala irraa barataa jira. Ijoollee Yaman qotu akka isaanii jedhanii nama hundatu hawaa jira. Nutu hawaa jira. Garuu morra jibbaa qilleensa funaisiisan jibbaa keessanitti dhumtan. Dhuguma isiniin jedha. Waan isin irraan fakkaanne. Hin tuqinaa waliin tuqinaa jaalaluma duraan qabdaniin deemaa. Ammas jaalala qabdu jaalala duraan qabdan sanii deemaa. Maaltu wal isin nyaachisa? Namoonni mootuyyuu fidanii amma kun haati sabboontuu araaramtee haati sabboontuu fajjiriin araaramanii isinoo waan taatu warri jala deemtan isinoo warri kaleessa walitti naqaa jirtan isinoo warri intala abdii bira jirteettan isinoo warri intala hajii bira jirteettan mi maal taafaru hara eessa dhayitu eessa jirtu? Wallahi wajaabtanii jirtan ijoollee Yaman utuu isin jaalannu mootuyyuu fiddanii dubbii laaquutti jirtan. Kun isinirraa bareedaa kun isiniin mala kun isiniin hin malu isiniin jaalalan mala isiniin biraankii walirraa gochuun mala isiniin supparsii walirraa godhu bareeda biraankii walirraa godhu bareeda supparsii godhu bareeda ishi gaddi isinitti dhufe irratti dubbii balaadha uumtan jechuudha. Utuu isin jaalatan utuu wal kabajnu namoota hedduu isin jala saalfataan fakkeenyaaf maaliif waan akkana isin hin malle jechuudha. Waan akkana isin hin malle. Amma fakkeenyaaf Sa'iidummaa nama calliseettan kun utuu hajjiitti dubbiin jabaattee ka callisuu miti. Maaliif waan jiru jechuudha. Sa'iiduu nama fakkeenyaaf abdii irratti ilaalu. Miidiyaa irratti illee gabbayee dubbachuu dadhabu. Sa'iidoon nama kana hajjii kanaan beeknu nama mana hidhaa keessaa tattaafachiisee yaasee beekna. Ministeera isaa jechuudha. Garuu miidiyaa irratti waliin baasu malee. Sa'iidoon nama utuu haati sabboontuu namichi mucaa kana akka saniin hiisistee gatuutu ta'e Sa'iidoon iddaan irraa rafu murteen isaa boruu miti fakkeenyaaf dubbiitu irra dhaabate malee Sa'iidoon immoo achiin jira akka garagalu beekama. Kana waan godhamu beeka. Kana waan hojjetamu beeka. Immoo walirratti hin duulinaa. Maal isinii godha? Fakkeenya namni amma yoo namni lama wal lole kun immoo achi garagalee nama tokko irratti maaliif duula? Isinirraan bareeda. Wallaahi dhasii waan akka namootu namaaf fakkeenya ta'u. Ilaa hojii hojjetamu tokko keessa fixatamee keessan haasaamee kun gabbayee maayimaakaa kun dirqama abdii bira jirti dhibbatti jedha. Amma fakkeenya Mustafaa irraa bareeda. Soddaa yoo ta'e soddaan gara hundattuu sodaadha. Sodaa jechuun maaliif soddaan gara hundattuu sodaa ni jedhamu kabaja qabaachuu qaba. Inni gara haadha sabboontuullee gara hajjiitillee fidee araarsuu qaba. Akka soddaatitti yoo dubbiin sanirra cimtee jettee immoo bakka manguddootiin qabu qaba. Soddaan kabaja qaba. Ana nan galchu ana maali ani jenne jechuurra haadha sabboontuutiifis dhaabbata kan ta'u soddaa isiiti. Soddaan isii dhaabbata odoon ta'e gabbayee ebaluu akkas jechuun dubbii sobaatirraa seeraan sirnaan dubbii fixachuudha. Kabaja haadha sabboontuutiif. Haadha sabboontuun talakkeetti gabdeen talakkeetti tanaaf immootu mucaan isii ilmi isii isa kana. Daa'ima sana hamma daa'imni sun isii jabaatu kana beekuu qaba. Soddaan akkanaa miti. Mucatti babichaa jaalateef miti. Isii baddeessan illee dubbatuun dirqama isaati. Ani waa'een isiin hangachu ani jinniin jedhu ani akkasin jedhu miti. Yaa obboloota koo kuni ani isiniin jechuu barbaadu wal dhoofadha waliif irra darbaa yoo tokko lolli duwwaachuun godhina
yoo tokko waa jedhe kaaniif hin fiigin walitti hin jijjiisiisinaa waliin nyaachisinaa isin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa viidiyoo biraatiin walitti himna. Namoonni yaada qabaatanii muna ani YouTube irraa turee jira babbadee jira. Haa ta'u YouTube lammaffaa kanallee akkana jabeessitan abdii isinirraa qaba. Koottaa na jajjabeessa. Kanallee immoo akka sheernaa gootan abdii isinirraa qaba. Sababni isallee inshaallah waan durallee isin nageettanii faraalee isin nageettanii galatooma ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Namoonni qeeqa qabaattan namoonni yaada qabaattan yaada keessan akkana keetan abdii isinirraa qaba. Sababni isinillee waan isin jaaladhuuf yoo ta'u goree yoo balleesse abdii isinirraa qaba. Gara hundattuuyyuu abdii isinirraa qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi